أنا ربي غيتي فدو ثرتي أبلن سرين فايا زبي فدو سرتي يا ربي عموتي ولن ديزياتي أول لم نسمع waa'ee reefu barreeffamaatiin irratti barreessitee wajjin wal qabateeti waa si gaafadha. Obboleettii teenya takkaniin karaa baharaatiin qarshii 900 baasee fidee jettee dubbatte. Mee maaltu ture? Mee jala rakaa sinatti himi. Mijattiin amma dhuftee beekte. Tole. Mijattiin dhuftee mana dalagaa deemtee yaa'u hin fide malee wayi uf bira fidaaree jireenya biyya namaa namni hunduu beekaa manuma arabaatti erga jechuudha akka dalagaattuuf. Achuma baasaniitiin kala si fuudhaa yookaan si bira si geessinaa maaloo jedhanii bilbila mijattii isiin hin beektu rasiida si guutaa jirra akkana godhi akkas godhi jedhanii bilbila mijattii ofirraa hiisisanii bilbilli yoo anasitti bilbilu nama biraa irra bu'aa namni biraa sun immoo ka biraatiin natti deebiseetiin jaartiiti jalatti hin bilbilini naan jedha. Dallaa lakkoofsa araba isiin bira jirtu immoo dallaala harka jira. Dallaala irraa gaafadhe yoo ani araba san gaafadhu mijattiin qaatanu biraa baatee deemtee naan jedhan. Lakkoofsa san nama kaani erga yoo an gaafadhu namoonni hedduun maqaa FB isaa akkana jedhanii maqaa FB yoo natti himan FB nama biraati ofirraa jijjiiruuf jecha isatu natti ergee waan akkasii godha. Qarshii kiyyaan arganne daa'imni tun immoo mucatti umrii waggaa 13 yoo barbaadde suuraa si erguu hin danda'a. Suuraa isaa argachuu hin dandeenye mucaan kun immoo tulluu dhalataa shirkaati. Biyyattiin arsimaa waan akkanaatis hin jedharee gamatti illee itti kasaaree gamanatti illee kasaaree jireenya kiyya na dhoo mataa kiyya akka hin hiikkatu na taasisuuf asitti illee wallaahi riyaala suudii birrii 9 baasee jechuudha. Amma mijattiin agarri maatillee waan jedheetti hin qabu. Mijattii gaafa duraa xiqqoodha ol deebisa naan jedhan. Duriyyee daa'imte gatti tanaa olii gad deemtee duriyyeen itti taphatee biyya deebisee hin jedhin inni haa dhuftu. Haa carraa ofii mokkortu jedhee fuudheetiin hin fide. Maatillee waan jedheetti himu wallaale. Asittillee mallaqa biyyallee argan ilma Oromoo akka akkana na godhaa jira wallaale. Ishiin tun fedhinnuma jaalala ishiitiin jala deemti moo wallaalummaatu dila kana mara ishee godhe? Ani hin beeku wallahi hiriyoota illee yoo gaafadhu nama tokko wajjin haasoftu shabakaan qabu. Zeeniidha yoo namni walirra nu hidhu jettu baay'ee gorsitineen naan jedhan garuu immoo lakkoofsa amma narratti hin bilbileetiin jaartitii yaminaa naan jedhu kana isatu walirra nu bana yeroo hedduu zeeniidha. Ishii dubbifte ati ishii bilbila isaa inni walirratti hin baneen ishii dubbifte jechaadha? Ani hundi ma ismaayyuu hin dubbifne bilbilli isiillee cufatee jira. Ka isaatiin isiin dubbifne nama biraatiif isii walirra hidhe malee ana gonkumaa bilbili kiyyaaf ka isii wal argataan jiru ka isarratti xalafamee jira an hundeemaa isii argataan jiru amma. Ati duraan gaafa xumurri gaafni fi ishii wal agartanii wajjin haasoftan yoomi? 15 deemna maqaata guyyaa 15 olii sanuuyyuu bilbila namni narra hidheetiin dubbise malee bilbila isiitiin argachuu hin dandeenye isaanii. Achiin dura naa gamde manuma dalagaa jira naan jetti afaanuma negaatiif beena an dallaalatti mana dalagaallee isii ergee raqama arabaallee hin qabu. Raqama araba rikoordiitti godhee yoo gaafadhu baaftee dallaalli naan jette waan isin jetteen achi baate dallaalli immoo akka gaafa mana dalagaa ergeeti maal godhaa quba isii qabaa naan jette. Mee ati akka danda'ametti yaalii goona wanti suuraa ishee naa ergi. Suuraa ishee naa ergi deebiseetiin ammoo waan irra geesse hundaa'u bilbilee si gaafadha. Rabbi siif haa mul'isu obboleetti rabbi siif haa mul'isu. Egaa kun zulmii biraati rabbi si haa gargaaru walumaa galatti wanta hin jiru qabu. Ati dinagdee mallaqa jaasanii illee wanta kina aanillee kennina. Maalish obsi dhugaa rabbi waan hedduu nama dhukkubsa obsi. Obsi walla imboyin obsi waa takka wanti godhan hin jirtu rabbi si haa gargaaru obsi wallahi. Suuraa ishii naa ergi sanirraa kaafee immoo afaan nama kennaan beekamu daammutti ani dubartii mallaqaan isitti kasaaree waan godhanne maa akkasiin goone duriyyee sirraa nyaatu jiru maaliif? Ammoo akkas jedhanii nagaa fudhatanii nama kun jedhu. Maal naan jedhani?
ilmi namaa waa hedduu maqaa hedduu namatti baasanii almallaq illee isii tanallee isii dhiqqoo tanallee waan jedhee maatitti dubbadhullee wallaale maa waan godhanne maa akkas godhanne maa akkana godhanne jedhee na gaafate namni mallee kun immoo akka qalbitti hin dhufu ani ifaa jeetiin fida lama na dhoorge jechuudha ilmi Oromoo lama na dhoorge anallee nyaati heddillee akka hafne akka ilmoo sun illee harooma hin godhanne na godhan jee lakkoofsa bicha argadhe malee suuraa isaan arganne maqaa isaan arganne akka gandatti illee himee nama akkanaati soqadha hin jenne hin jettu. Tole ayyaa abshiira ayyaa daawwaleetiin si hubadhaa jabaadhu ati jajjabaadhu waan irra geesse daawwaleetiin si hubadhaa. Ayyaa. Kena Rabbi gheeti fadu firrati Obbalin sirin faaya zuri fadu sirrati Ya Rabbi amuti walin nudiziyati Awwal lam nisma'u Ijoollee Oromoo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasuma kana amantii biraa hordoftanii shashamaa harka fuudhecha. Mee har'aan tan abbaa mana kiyyaa kan eda wallollee na biraa deeme mee ittiin dawwalaa walumaan dhageenya waan inni jiru. Itti dawwaluttiin jira. Itti dawwaluttiin jira. Naan dawwalee irra guyyaa guutuu maallaqa dhorkannaa ittiin dawwalaa. Halloo. Wayye. Assalamu alaikum. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل نجا في جرتا. نجا والله جرا ما عليه نتي قبل. نمان جرا ما عليه نعمل بالليل مفتاح قدنا بالبلوريستين. إذا مفتاح قدنا بالبلوريستين جال. ما لا دي رحادنا قولي. ما لي بقولها دي. Angka khumala mani fi sebenarnya masa wakan itu. Bultin dia itu bultin tadi. Allahu Akbar. Khumala mani fi ibadah mani nado kubu jara mata fi itu nak tahu jara nado kubu jara mana aku mati dia mah. Mal tadi saya beriku. Ani mal tim be kamu mata kan nado kubu aja zaiti pernah nak itu tahu jara. Dalam raga naban tiasa? Ya orang tamala kan akan itu jari jari. Allahu Akbar. Hai, dur bak ayoni malle ke sikano bade dem te dara bara jana jante foto jechuudha. Foto jebbe ta kaita yerto jarti di yetana horo de mayoni fi malaga komala mani ke dibala ma yo kan te jarti di yolin jirana. Hai, yoni malle ka kanno bade jarti de ti mitena dukko mana ka matin de mun de man jer malle ka. Ta fere ko ura horo de chara di. Haiye. Dibbe se jawna di. Assalamu alaikum warahmana. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل وقتي يا قالي نجا فيا جرتا. شو تقول كذا فيا؟ نجا فيا الحمد لله. هاي مال وليتات زيبيني. من جارتك يا مال لا تيجي. أخو مسوميتي يجي سيا ماتي ما أبو سمرت أقول غربا خنا إيسا قول بيت يا بليتي يسيبيني. يا برا قول بيها تبي برا نجارة من كارثة. يا برا كريم برا كريم من كارثة ولا برا برا نهار برا برا. هاي أنا جاي هما نبني خانة قدرتي. نهار برا برا. هاي يو والفوت أنا. أيوة أنت كمرة جيسات. ما كذا بيسات. أني جارتي سات أنعا فاتي بار. دورة تنافود يا أما. terus أكيد مجالس ما يرون كام بس. إنتل ما كنمت تسيا بليتي يدي راجع جت سينين جوانيتي. أكم جيس كجيبه سيفود إني. Di raja jaja tak kenanin jin. Kena Rabbi gheeti fadu firrati Obbalin sirin faaya zuri fadu sirrati Ya Rabbi amuti walin nudiziyati Awwal lam nisma'u